Ila karaa wantee dhuftee madaa irraa addatanii. Obboleessa karaan banneaniiti dhageettaa. Jireenya isii ta'e. Kanoof. Amma gaafis gaafa kanaa deemsisu. Wal barree miree. Maal na gaafatte obboleetti deemanii. Uummata tiip godhamee neetwoorkiin qaqqabaa jira. Turkiin nu qabaaroo. Maal na gaafatte? Taaftaaf godhaa jedhee neetwoorkiis qaqqabaa jira. Taaftaaf godhaa jedhee na tillu. Naante taaftaaf godhaa. Taaftaaf godhaa. Nama dila kana si jala jiraatanii akkamitti taaftaaf isin goo? Maali warshaa guddaatti daleedamoo? Faamiliin teetummaa kana qofalte jala kana. Gammachuu qaban faamiliin kiyya wallaahi faamilii gammachuu faamilii gammachuu beektaa. Gammachuu wayituun jirtu dhageettaa maali warshaa guddaatti sirratti uume? Biyya Rabbiin gadda nurraa qabe alhamdulillah rabbil alamin wallaahi ganda gammachuuti gandi kiyya. Maatiin kiyya hundi isaa gammachuuti qofla. Eer inshaallah. Kana waqta. Akkaniin jedhu. Taftaf godhaani. Fayyaa qabda. Eebar. Qoy. Kan na dhibe. Salaam alaikum. मैं कोई कंट्री मारा सो मैं कोई याद Maaliif qoflaa namni? Dusi. Haan koflu gaa ummata maal hoo koflan mirga isaaniiti. Kana ofa wallahi uummanni kun. Mirga isaaniiti. Mirga isaaniiti moo kofluun akkam obboleetti. Atis kofli yoo barbaadde. Jechuun maaliif? Jireenyi lafarraa kan moo koflanii akka fedhanii jiraatanii. Wanni kasaamu jiruuti. Feemasiidhaa mi'aati. Feemasiidha yoo si arguu baadde yoo ilaaluu baadde feemasa na fakkaatti. Sa? Feemasii jechuun waan nyaati nama waan dhugan himoo waan uffatan. Waan uffatanii sii miti ati. Feemasiin maali sidaa bareedaa naan gadde. Feemasii jechaan nama beekamtii meediyaa irra qabu mi'aati. Yoo wal natti dha'uu baate si mana fakkaata. Hin bareedda dammoo. Hin bareedda maashaallah. Miskiina wallah. Miskiina. Ibate kana mana lega. Laakiin qaba. Irraa deemu. Asik korne. Uzuri usesi. Kasogo ye. Bari nanga. Bada garaawada. Kanaaf. Garaa waadde wayii kan nuti asirratti jiru dabaleessa seeraa yoo naasuun israa deema waqa saba milla mawwadda gaafin as gaafin seeraa naa deebis. Maali wanta qoflaa maaltu jira? Nulooni hin dhagganne. Laalla yaa Karaa baddeeraan jette. Kana oofte amma. Salaam alaikum. Agabeen laalleeti. Deemi gaayesan dogongortee dhufte garana. Innantee taaptaabii godhaafi. Saba kan qabaa jira. Taaftaafii jechuun si haa godhani. Qabaan. Taaftaafiin godhaadhani. Taaftaafiin jechuun garadhu. Salaam alaikum. Laa jechuun shabakaa si qabaa jira. Gumaa si hojjaa soo malee si hin kadhadhu anuu si jenna. Okay. Rakko galatoom. Galata raafi. Ayyee. Galata raafetillee. Akkasiin jedhati feemasaa ennaan maali feemasni waan nyaatamu waan dhugan jedhu. Jechuun feemasa jechuun uumamaa siraa dhaga'ee baran.
Boolii keenya haarawaa miti jecha miidiyaa kanarratti. Garaan cimsi qaa jirata? Laala. Konfidensii qabaan. Hojii naasoo jiru. Obboleetti. Akkam ani nama kantiibaa mataa kiyyaatiin se'an. Ani of bulchaa mataa kiyyaati beektaa? Amala kiyya keessatti. Mootummaa mataa isaati ati. Of bulchaa mataa kiyyaa jecha beektaa? Mootummaa mataa isaa kan ofiif bulchu. Kana malee namni biraa na bulchuu hin dandeenye. Kan namni naaf himuu hin dandeenye. Dammoo ankaniin jedhu. Ankaniin jedhu. Kaniin jiru. Feemasiin etteessa? Maali feemasiin? Yaa. Buusi. Maaliif afaan qabatan wayi? Maaltu ajaa'ibatti ta'e? Waan ajaa'ibatti ta'e jira? Uummata kana faamilii ta'e. Salaam. Waalaikum salaam. Wal barannee amma akka namaa. Buusi heddummaatti warra koomentii maa? Egaa haasofne. Abannellee haasofnellee koomentillee haasoftee maal jetteellee buusi maali dhiisiiti. Ati feemasiidhaa jechaan beekamtiin qabdaa namni baay'ee si beeka. Ani dhugaatii Tookiyoo kan hin fayyadamu. Tiitookiin fayyadamu innaa Usmaan ol deemuu natti dhufe bira turuu dadhabe beektaa hin bareedda baay'ee. Tazaabee hin dubbataa jedhee seenee akkam jettamee ati. Hin dubbata. Duba akkam jettaati mee jiruuf jireenya kee maal fakkaata akkam? Sirraa hin danda'u. Moroota barbaade. Wallaahi lasiin kuni fudhatee darmanni meeqa akkasitti anaaf. Uummanni fayyaa qabaa garuu maaltu ajaa'ibatti ta'e? Kakaan akkin jee faamilii kiyya barummata garana nyaata. Ummata garana nyaata. Negative side. Ani gaafa bifite taphatu jirra taphadha. Asii nama waan inni isinii dhaamugaa feemasaa mijalee kasi gaafadhaa jiruuf barnaa deebisuu diddee obboleetti. Yoo laalu fooloon kee baay'eedha. Kanaaf waasi gaafachuuf feemasaa isin jedhe beekta. Dhageesse? Eenyu maqaa kee? Zattitti. Fakkiin kee jaalii ni Maatiin dhiiraa qabu. Siin akka mul'atamu. Irraa hin bahabadha. Maatii jaalalaa? Naanta biru sa'aatii 10 irraa nafin akka geema qaba. Big game. Geema guddaa qaba. Maali yoo siraan naas Gaafa September 27 jechaan baru narraa hin hafin silkiin kiyya